Yoo yaadka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'as akkuma barame odeeffannoo bohaartii tokko walitti deebinee jirra. Warreen chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanalii kanaa akka taatan jaalala Orommaatiin isin gaafachaa, warreen lafee dugdaa chaanalii kanaa taatan immoo viidiyoo kana like gochuun akka jalqaban isin gaafadha. Dhalli namaa akkuma bifaan gargar ta'e dandeettii isaatiinis gargar ta'uu ni danda'a. Dandeettiiwwan kunis uumamaan kan argatu yookaan yaaliiwwanii fi barteewwan adda addaatiin argachuu danda'a. Qophii keenya irraatiin namoota dandeettii addaa qaban ja'a kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti eessayyuu naqina nu waliin tura. Tokkoffaa Francisco Domingo Juhaqi. Namni kun addunyaa irraa afaan bal'aa qabaachuun riikardii qabatee jira. Bal'inni afaan isaas inchii 6.69 yoo ta'u, wantoota gurguddoo afaan isaatti galchuun riikardii addunyaa kanaa qabatee jira. Lammaffaa namicha sibiila nyaatu. Waggoota 40 keessatti lammii Faransaay kan ta'e Michel Looton sibiila toonii 9 nyaatee jira. Looton yeroo dargaggummaa isaatti dhibee sammuu piifaa jedhamu kan rakkachaa ture yoo ta'u, dhibeen kun namoonni wantoota akka pilaastikaa jiran akka nyaataatti dirqamaan akka fayyadaman kan godhu yoo ta'u, Looton wantoota kanneen akka daawitii jiran nyaachuun erga jalqabee booda miini garaa isaa wantoota kana bulleessuu akka danda'an erga hubatee booda wantoota kana nyaachuu jabeessetti fufee jira. Sadaffaa maqaa ishee mootittii sibiilaa jedhamuun yoo beekamtu, Ashaariin rifeensa mataa ishee fayyadamuun xiyyaara harkisuun akkasumas gurra isheetiin immoo wantoota ulfaatina qaban kaasuun riikardii addunyaa 2 galmeessistee jirti. Dubartiin waggaa 23 tun dandeettii ishee kanaan moggaasa maqaa mootittii sibiilaa jedhamu argattee jirti. Afuraffaa dubartii mudhii qal'oo. Shamarree waggaa 26 Michel Konkeen guyyaa guyyaan koonseetii uffachuu mudhii ishee inchii 26 irraa gara inchii 15tti gadi xiqqeessuu dandeessee jirti. Shamarreen lammiin Jarman kan taate tun mudhii ishee gara inchii 14tti gadi xiqqeessuuf akka karoorfattes dubbattee jirti. Shanaffaa dubartii waan hundaa yaadachuu dandeessu. Jeel Piraayis wantoota yeroo umrii dargaggummaa ishee keessaa hundumaa akka yaadattu dubbatti. Fakkeenyaaf eenyu waliin akka wal batte, maal akka nyaatte, maal akka hojjette, wantoota kana hundumaa baraa fi sa'aatii isaa wajjin sammuu ishee keessaa qabdi. Ja'affaa namicha addunyaarraa areeda dheeraa qabaachuun beekamu. Raamsiin Chawaan lammii Hindii yoo ta'u, areeda dheeraa qabaachuun beekamtii argatee jira. Areedni isaas meetira 4.29 yoo ta'u, guyyaa guyyaan sa'aatii tokkoof filuu fi qulqulleessuun dabarsa. Kabajamtoota daawwattoota keenya, qophiin keenya irraa kana fakkaata. Hanga dhuma qophii keenyaatti waan waliin turtaniif galatooma.